أمان جزء هون دنوجين تبت أنا خيست ما شاء الله أكل مجولي والخي والجلفين الله 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 سمنا تو ديمو هجو يدا هندن بتينو في الدين بيرو أوتي كسينو بيراخد قالتهم أمة فرماتي سجالنا قالتهم حفلات كون إسمني أجرتن حفلة أروز أمة إنها هلك جونو فسنو أيه إنها بريدو مكابابا رختب بي بكتنا في مكان ما الله 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 في مكان ما بك جوادين جروس إرجع هم يجرا إن شاء الله مرمي يجرا تشوفي سنجا فرماتي بروتي متجرتي تنو بروديا جمتاتي وما أنت يقلقلا برو دفتني بيخاك دفت قلقلا برو إيه وني سنجا شو بربادي بيري إفتينا ينقد دزدي بينان ديده حركاني قرتي جواتي أديبر وني ده لكن سا دموتي كشوتك دموتي كشوتك دموتون تكشون أمو بك دموتو قدون نما جيسيتي وان أروزني قرتي سيمبيري قرتي على ترجتني في وشو قرتي سوفا بيتي بيت تنسن أروز خيسن توتا أروز جواتي تيمتي أروزني خيسن أمو جوجك إيامان تيسن أبد جوجك إيامان تيسن أبد يوم جوجا فرماتي نسين كاب ده جوجك إيامان تيسن أبد تنا في مزكون زكون جرا جرا إساني كبير إسا كبير ده مجروتين يفدي لفا ما ما تجوجر ها ربين خير ما أقوله بليسين ده عبد الله فقاتي لفا بيجي بابا ماما أتى لفتين كبير تونس قلتي وبايسين أكتر توني بوجه بيتا أكسي وماتي متي قالني خساتي أما يرونغا أما ما أنت نيراتي نيلا شايس مني كاتنا في تطور ويني أكنت تتاو جرا eegumsi rabbiitiga rabbiin waa eegu ilmaan oromoodhaa hedduudhaa jira warreen gartee naannoo kanaa isin fagaanne akkasumatti namoonni gartee furmaatee hojjes wal quba qabu hedduudhaa jira kophaa keenya qofan jiru ammoo waraana furmaateetis ta'e hawaasa oromootis ta'e hunda caalaa namni nutti asaanu rabbii keenya rabbiin nu wajji jira rabbiin nu gargaara suniif akkanatti isiniin baddu asumaawwanni jechuu barbaade zakko ummaanni dhufti zakko qabsooytuun gootittiin takalee takka isin keessaa guuraatu isinii dhufte isin faana jirti yaa jawaadee manallee jijjiiraa oola bakka beetan godoo akkallee geessaa siifi finiyaanis wanni takka gartee isinii dhumatte amma jawaadis waa takka godhuu hin dandeessan maaliif jennaan wanni jawaadii irraa barbaaddanii fi dookumantiileen jawaadiin gartee dookumantii jawaadii hunda harkaa qabna jettan isin jalaa dubbii raawwattee gabbaate waan mana keessa jiru waan odoo qabsootti hin seenne godhuu qabdu gootee xumurte jawaadee wanni miitaniifis wanni hiitaniifis takka hin jirtu furmaatiin gartee waa hallee mallatteessite ilaa hanga gartee mootummaa kaasiitis ta'e ka biyyaatis jalaa gubbatti hanga abbootii gadaatii fi abbootii ulamaa abbootii amantii yookaan majliisa gartee islaamaatitti ummanni kun ummata siirii godhuu fi ummata gartee qabeenya namaa maqaa siiriitiin gartee qabeenya namaa saamaa jiru ta'uu fi qabeenyi gartee isin irra wal nyaattan kun hundi heloo baabaa heloo ummoo furmaatee eessa jirtan dhufu jira ummoo furmaateen dhufu jirti inshaallah akkasii wanni dhaatu Aishaatu itti dawwalu jira heloo jettee itti dawwalu jirti telefoonni immoo Khaaliqaati Khaaliqaan wal gartee isaan qunnamsiisa furmaateen gaafaas jettu gartee anaa fi jawaadeen akka walii bilbilu jiru akka wal quba qabnu beeytanii jetteen akka itti walii bilbilu jiran isaantu beeka aruusa bonaani aruusa lamadaa kunoo gaa dhageessan aruusa hinnaa godhatan akka ajaa'ibaa goonaa jechuudha isaan lamaan dhugaa waliin deebi'an hafla ajaa'ibaa akka aruusaa goonaaf akka nama gartee arra gartee aruusa akka nama gartee jawaadeen furmaateen arra wal fuudhanii
Guyyaa akkamitti waltanne? Taphannaa oollee gawajjiin. Wajji taphachaa oollee. Dhugaa ummaa fi baabaa yaadannee yaa Rabbi gartee nu deebisii. Yaa Rabbi nagaan nu fidi. Azaanaa laakkenni salaam. Azaanee salaanee du'aayii goonaaf. Wanni yoo atoo ummaan tee ni dhuftiin? Ni dhufti. Baabaa fiddee dhufti? Yoom dhufti? Jimmata. Ummaan teenya nu ziyaarteeti. Amma dhageegaa dura akkasitti. Ummaan teessan jaalaa bittee jawaatees fiddee waa hallee gartee biskuutaa asiiraa waa hunda bittee guyyaa dhufan anaasii qopheessaa hafla guyyaa baabaan keetii fi mana barreessanessa ni qabu. Haala akkaanii goona guyyaa isaan dhufan haflaa ajaa'ibaa goonaaf akka gartee nama guyyaan kun gartee guyyaa aruuza goonaayi. Aruuza lamadaa? Kunoo gaa dhageessan. Aruuza hinnaa godhatan. Haa hinnaa godhatan. Akka ajaa'ibaa goonaa jechuudha isaan lamaan dhugaa waliin deebi'an. Haflaa ajaa'ibaa akka aruuzaa goonaaf akka nama gartee arra gartee. Aruuza goona. Aruuza akka nama gartee jawaatiin furmaateen arra wal fuudhanii. Biyyaa iidaa arafaa fuudhanii iidaa arafaa lammaffaa. Darajaa afur. Darajaa afurii. Amma jimmata haflaatti goonu isin ni agartan haflaa miti aruuza ummaa innaa halka goonuuf sanuu. Hayyee. Innaa bareeddu maqaa baabaa irra katabbii bakka tanaan. Fi maqaa ummaa. Allah. Fi maqaa ummaa. Maqaa baabaa keetiitiif hommaa irra barreessi. Baabaa irra katabaa fi naanni isaa katabaa. Isaa katabaa. Hayyee. Atoo eenyu si kataba? Atoo kan maal katabat? Anu gaammaa furmaatee fi katabaa. Ati ni katabatta kaa baabaa keetiif hommaatee katabda. Baabaa Hommaateen kataba. Atoon godhattu? Ni godhan. Maqaa maal katabatta atoo? Maqaa kee. Maqaa kee godhatta moo maqaa baabaa keetiitiif hommaateetii godhatta? Hommaatii fi baabaa. Hommaateetiitiif baabaa. Bareeda. Guyyaan san jechuun guyyaa isaaniifis addaa isinis gartee qaqqanii quphiifattanii furmaates koofeera geessine suniifuu laa koofara intala koofara manuma yaadne akka isin achumaan hin nafneef. Akka isin gartee jara kanaan ajjeese jettee alatti nafne hayyeegaa furmaatiin dhugaatiin jawaatee fiddee dhufte akka isin lamata gartee alatti hin deebineef hablaa aruusaa goonaaf. Samboota isinis aruuza ta'e. Aruuza sadaffaa ta'e boodarra samboota nam tokko lamboo. Nam tokko. Inshaallah rabbi akkas haa godhu. Kanaafuu baabaan keessanii fi ummaan teessan furmaatiin akka isin biraa deeman hin barbaaddan jechuudha. Suniifuu daawwattoota keenya meegaa. Ummaan keenyatti furmaatiin deemtu nu bira. Gaafa akkasitti iidaa soomana ta'uu deemuu. Huccuu iidaa hunda nu bittee nu fiddee nu bira ooltee akkasiin nu biraa kun galatoomii ummaa furmaatee si jaalanna. Galatoom. Kanaafuu furmaatee bakka jirtutti rabbi si cinaa haa dhaabbatu. Maatiin kee kunoo si jaalatanii inshaallah rabbi injifannoon si haa galchu. Duraan wajjin taphannaa ummaatii nagayaan kottu mana keenya nu gahe. Inshaallah rabbi nagayaan haa fidu. Tanaaf si hojii taphachuu yaaddanii jirtanii baabaa hojii taphachuu yaaddanii jirtan. Ummaan gisee hundan wajjin taphatti kana keessatti. Maashaallah. Akka ijoollee wal jala fiigu. Allah. Hedduu takka isin bu'aasiti. Baabaa keenya dhaabbatee nu qabdi ummaan nu jala fiigu. Alhamdulillah. Suniifuu ganaa agartee ummaan teetis baabaan teetis deebitee wajji taphattan ummu furmaatee wal jala fiidanii tattaphattan. Waan hunda koofara mana fi maaligaa hinnaa intala hinnaa mana fi. Akka gartee dawwiin alatti waa takka isin goone. Akka isinis ala gadi baane. Isin kaawwanniidha kaatis. Guyyaan sanbata guyyaa isin gartee jawaadee fiddee baabaa keessa fiddee dhuftu guyyaa san yarafnaan alfa aruusaa guyyaa san goona dhufanii. Nuti mana isaanii
isaan gama akka isaan ጊዜ isaanii dhufanitti mana eegaluu fedhe isaan galtootine farrashne akkasi qalamoonni goone anti shutura akkana la inshallah rabbiin jifannoon nu hagaltu arra ijoollenis gammachuudha qaban garuu rabbiin gammachuu tana gartee rabbiin nu agarsiisu hafla ajaa'ibaa haruuza furmaateetii fi jawaatee haareetti guyyaa isaan injifannoon galan jawaatee nagaabe akka ajaa'ibaa goonaaf innaas waa hunda sii gooneef furmaatee manaas gartee amma darajaa takkan biin darajaa 5 isinis takka lama sadii nama 5 keekninis darajaa 5 inshallah guyyaa gartee haruuza furmaateetiif jawaatee keekni darajaa 5 dhiyaata asii daawwattoota keenya haalli keessi jiru kana fakkaata alhamdulillah rabbil alamin jireenyi bareeda maaliif jennaan ijoolleen yeroo takkaas si gammachiifti si kofalchiifti yeroo takkaas ni yaadda yeroo takkaas gadda dhugumatti alhamdulillah rabbil alamin hunda arguun barbaachisaadha suniif daawwattoota keenya khayri irratti wal quba qabaannu rabbi gammachuu nu agarsiisin sinija suniifuu isinillee du'aa jajjabeessaa godhaadha firii yaa waylaka bakkas amma taraa kana bakka takkatti hin baatu bakki jawaadeen jirus irra gahamee jira inshallah xumuramee jira jechuufis hin jaa furmaateen piroojeektii xumurtee jirti rabbiin obboleessa keenya jawaadee rabbi nagayaan nu haa deebisu suniifuu inshallah rabbiin gartee baabaa keetis ummaa teetis rabbi nagayaan haa fidu rabbi gartee baabaa keetis ummaa teetis rabbi nagayaan haa fidu waliin gartee mana kanatti gartee rabbi nu haa gammachiisu gammachuu isaanii rabbi nu haa dhageessisu isiillee rabbi haa gargaaru akkasii nageen nu turaa isin jira wassalaamu alaikum warahmatullahi